Harka fuuna akkam jirtan hordoftoota keenya kanneen Oromoo Samsung irraan hordoftan nagaa keessanii nagaan keenya iddoo jirtanitti isin haa ga'u. Egaan hordoftoota keenya barnoota keenya har'aatiin akkamitti akka cover photo YouTube channel keessanii itti hojjettanii fi akkasumas cover photo YouTube channel keessanii haala kamiin akka jijjiirachuu dandeessan gabaabumatti ka wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Maarree garisto sun darbine channel keenya subscribe gochuu akka hin irraanfanne please video keenyas like gochuun isinirraa jiraatu. Hayya amma kallattumaan gara banner YouTube yookiin cover YouTube akkamitti akka hojjechuu dandeessan salphaatti fudhannee ka wajjin ilaallu ta'a. Hamma xumura barnoota keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Duraan dursa picture kana download godhattu picture kana channel keenya description box jala ni argattu liinkii isaa jechuudha. Erga isa irratti cuqaasu jechuudha yeroo erga buufattan. Bakka kanarratti erga as iddoo mallattoo pilaasii tanatu hiixu. Erga xiqqoo gabbuutu jechuudha. Adii kana filattu. Adii kana yeroo filattan erga irratti yeroo takkaaf cuqaastu amma iddoo crop jettu tanarratti tools iddoo tanarratti hiixu. Haala kanaan yeroo inni bakka kanarra isin eegee garanatti harkistu jechuudha. Garanatti harkistu iddoo YouTube jettu tana filattu. Isa kana inni argitu YouTube teetu tanaan filattanii ergasii haala kanaan irratti cuqaasu jechuudha. Reeshoon isaa kan YouTube kana ta'uu qaba. Isa irratti filattu jechuudha. Erga haala kanaan bakka kanarra filattanii amma add photo goonaa jechuudha. Photo isa kanaadha kan nu barbaachisu. Photo isa kanammoo please video keenya jala argachuu ni dandeessu. Description box jala linkii image kanaallee ni argattu. Haala kanaan irra guddistu jechuudha. Erga haala kanaan gootanii iddoo mallattoo right kana cuqaastu. Haaluma kanaan erga cuqaastanii amma maqaa fi loogoo keessan itti barreessitu jechuudha. Na faana buutu as iddoo add photo tanarra cuqaasne mallattoo yookiin profile YouTube irratti hojjechuuf deemna jechuudha. Haala kanaan barreeffama keessanii akka barreessitan iddoo kalara jettu tanarratti hiixanii kalara filattu. Kalara adii kanarraa mul'atuu danda'u. Haala kanaan guddistu. Bakka kanarra dhuftanii immoo wannaa filattu jechuudha. Qubee kana yoo isinitti hin tolle istaayila qubee jijjiiruudhaaf yoo feetan. Yeroo takkaaf irra cuqaastanii sirreeffattu. Ammas iddoo add photo tanarra jirtu hiixanii footoo barbaadan irratti kilik godhattu jechuudha. Haaluma kanaan maqaa keessanis deebistanii itti barreessitu. Telegram irratti haa dabalannu. Kanas ittini iddoo shapeetti irratti hiixu. Tana
duwwaa gootu jechuudha. Ammas suuraa barbaadan kan biroos akka feetanitti aaditti gochuu dandeessu jechuudha. Yeroo qabnu hojii hin deemudha. Erga haala kanaan gootanii xumurachaa jirra jechuudha. Ana irraaf isaa ganuma irratti isin agarsiisu. Erga haala kanaan xumurattanii seef gootu jechuudha. Amma wanni isin irraaf isin akka fedhii keessanitti loogoo keessanis dabalachuu dandeessu. An akkaatuma ittiin hojjetamu isin agarsiisuu kooti. Amma erga haala kanaan raawwattanii as xiyya garana deemtan irratti kilik gootu. Bakka irratti eegatu bitanii iddoo seef tan irratti bitu ergasii save picture on device iddoo tana ammas gara kana irratti bitanii save to gallery gootan jechuudha. Save to gallery keessanii erga gochuu mirkaneeffatanii asii baatu kallattiidhaan Google Chrome keessan irra deemtu jechuudha. Google Chrome keessan irra galla. Google Chrome keessan irra galtanii iddoo kana irratti youtube.com ettanii barreessitan gabaabumatti. youtube.com search gootu. Erga haala kanaan isinii dhufee jiraate as sarara tuqaa sadan kan irratti cuqaastu jechuudha. Xinnoo gabbuutanii asitti desktop site gootu. Haala kanaan dhufee isinii banate jechuudha. Ergaan haala kanaan amma dhufee isinii banate xiqqoo as harkistu jechuudha. Fetti ni harkistu ni guddistu jechuudha. Zoom gootu. Erga zoom gootanii profaayila keessan kan irratti yeroo takkaaf kilik gootu. As iddoo erga haala kanaan cufaasanii iddoo your channel jettan irrattis ammas kilik gootu jechuudha. Haala kanaan qabatee isinii dhufa jechuudha. Iddoo as customize channel jettan irratti kilik gootu. Xinnoo ofitti as zoom gootanii amma immoo as bakka kanarratti yeroo cufaastan iddoo edit channel art jettan irratti kilik gootu. Xinnoo as gabbuutanii iddoo select a photo from your computer jettan irratti kilik gootu. My file keessan keessaa filattu jechuudha. Haala kanaan isin filachiisa. Amma egaa haala kanaan as dhuftanii as picturein sirreessee gootan sun haala kanaan isinii dhufa irratti kilik gootu. Haala kanaan isinii banate jechuudha. Kinoonni argituuni haala kanaan desktop irratti akkasuma TV irratti mobaayilaa irratti isinii fida. Amma wanti isin irraa eegamu isin bakka kanarratti iddoo select tan irratti kallattiidhaan cuqaasuu qofaadha jechuudha. Amma ana cuqaasu save ta'aa jira jechuudha. Kinoo akkuma isin argitan maashaallah jijjiirateera jechuudha. Chaanaliin koo dura cover isaa akkuma isin gartan kabiraa ture. Amma immoo haala kanaan jijjiirateera jechuudha. Kinoo akkuma isin argitan kana ani isinitti argisiisuudhaaf hojjedhee sirriitti miidhagsine waan ta'eef isin miidhagsitanii sirriitti hojjechuu dandeessu. Mee amma kallattiidhaan chaanala ramee online irra deemnee haa ilaallu. Haala kanaan
akkuma isin amma argitan haala kanaanii jechuudha. Jijjiirrateera akka isin argitan kana hojjadhee jira jechuudha. Akkanumatti haala kanaan irraa fayyadamuu dandeessu. Liinkii picturii reefu isin argisiisne sana jechuudha. Jalqaba irratti hojjechuu dandeessan description boxii keenya jalaa argachuu dandeessu. Akkasuma immoo liinkii aappii ittiin hojjettanis description boxii keenya jala isinii keenya akka achirraa buufattan isin gorsine jechuudha. Maarree hordoftoota keenya barnoonni keenya kan har'aa isinii qabannee dhiyaanne kan hammammaan hordofaa turtanidha. Waan hordoftaniif hedduu galatooma jecha viidiyoo keenya please like gochuu akka hin irraanfanne barnoota birootiin hamma walitti deemnutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadha.